Rabbiin kan kee simmiidhu namicha tokkotu dukkanaan karaa irraa maqee qilee hedduu gadi fagoo ta'etti bade namichi naasuudhaan lubbuun keessaa bahuu kaate osoo asiif achi wixxifatu osoo lafa biran gahin gaalee wayii qabate dukkanni achi ture waan tokkollee ittiin mul'isu waan ta'eef gaalee qabatee rarra'ee hafuu isaa malee hammam akka hafuuf hin beeku ture erga hedduu achirra ture booda yaa rabbi du'ana oolchi jedhee rabbii isaatti iyyuu eegale erga xinnoo kadhateen booda sagalee guddaa tokko dhagahe sagaleenis dhuguma rabbiin kan kee du'a akkasii hambisu ni amantaa gaafii jedhu ture innis eeyyanni amana jedheen tole ni amanta taanaan gaalee qabattee jirtu gadi dhiisi ajaja jedhutu kennameef namichis yeroo xinnoodhaaf ergitti yaadeen booda gaalee kana gadi dhiisee du'uurra asumarratti hafuu naaf fayya jedhee murteessee gaalee gadi dhiisuu dide booda irratti garuu iddoon isaas hedduu qorra waan ta'eef qorra sanaan maganaahee achumarratti du'ee hafe garuu wanti hedduu nama ajaa'ibsiisu iddoon inni ture lafa bira gahuudhaaf meetira tokkollee hin gahu ture osoo yeroo gadhiisi jedhame san kan gadhiisu taatee haala salphaadhaan dhaabbatee lubbuu isaa baraaruu ni danda'a. Garuu waan shakkiin keessa isaa guutee fi guutuun guututti waan hin amaniniif lubbuu isaa dhabuu danda'e. Waan feetellee yoo shakkite rabbii kan kee hin shakkin. Rabbi yoomillee taanaan waan humna keetii olii sitti hin baachisu, sin ajajus. Qormaatni addunyaa tanaa hamma fedhellee sitti cimee si kuffisuudhaaf yoo carraaqe cimtee akka kaatuufi malee kuftee akka haftuufi miti. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'a. Maatii tiktaakii kennaa ta'uu hin irraanfatina.